daqiiqaa sadii keessatti wantoota sadii siif hima yoo yeroo qabaatte akkana jedhan. Tokkoffaa osoo salphaa akka ta'u taate silaa namni hundinuu ni godha ture. Jiruu tana keessatti wanni salphaa ta'e tokko hin jiru. Yaani duniyaa argachuun osoo salphaa fi laaftutti ka argamtu taate silaa namni hundinuu duniyaa argachuu hin danda'a. Osoo fuuti laaftuu ka taate silaa namni hundinuu ni fuudha ture. Osoo ilmaan argachuun salphaa akka ta'u taate silaa laaftumatti namni hundinuu ilmaan hin horaa ture. Laakiin jiruu tana keessatti wanni salphaa ta'e tokko hin jiru. Ifaajjee, dadhabdee, irriba dhabdee, gadditee, boottee san booda waan barbaaddu san waan argachuu barbaaddu san bira gahuu hin dandeetta. Lammaffaa rabbitti dhibbaan dhibbatti amani abdadhu. Namni rabbitti amane, namni rabbiin abdate yoomiyyuu hin kufu. Namtichi ho'itu jira warra saalihtoota keessaa akkana jedha. Haga rabbitti yaani amanu, haga rabbitti yaani rabbiin abdatu irra akkana jedha. Wallahi osoo rabbiin kakadhee, osoo rabbiin kadhadhee yaa rabbii kiyya dhagaa kan gaara kana sochoosi jedheen wallahi rabbiin naaf awwaata gaara kana sochoosuu hin danda'a jedha. Kun hundinuu maalirraayi? Rabbiin haga abdatu irraayi jechuudha. Sadaffaa namni nama hordofu yaadaan du'aa jedhan. Namni nama hordofu yaadaan du'a. Wantoota nama keessatti nama hin hordofin. Maal qabanii hin hordofin. Yaani ibalu maal qaba? Maal kun jettee waan inni qabu saniin isan hordofin. Yaani fakkeenya qabeenyi isaa badaa isa gahee akkam ta'e waan si gahee miti. Kanaan hordofin. Lammaffaa immoo waan kee waan jedhaniin hin hordofin. Yaani namni tokko waan kee waan waa jedheef deemtee nama saniin hordofin. Dhuma namni waan kee yoo haasa'u taate duubaan hisaabni gubbaa jira. Kanaafuu wantoota lamaan kanallee nama hin hordofin, waan qaban hin hordofin, waan kee si duuba waan jedhaniin illee isaan hin hordofin. Yaani maaliif ibalu waan kee haasa'e maaliif akkana jettee isaan hin hordofin. Jiruu kee jiraadhu, jiruun akka salphaatitti yaani salphaa taatee namni hundinuu argachuu danda'u miti jiru matanayyuu jechuudha. Akkasuma rabbitti dhibbaan dhibbatti amanee rabbii kee abdadhu bakka barbaatte hin geetta. Namillee hin hordofin bilaasha yaadaan duutaa siin jechuu barbaada. Daqiiqaa sadiitti nagaatti.